Poolisummaa kiyya baay'een jaaladha baay'een itti boona. Maashoo Jimmaa moo wallee kee eenyu kana bahee ammallee Jimmatti deebite. Gaafa laalu sagalee tajalaa qabde Nasraa Gursum. Military ta'uun wanni addaa kan biraa si barsiise kan uummanni hin beekne har'a kan nutti himtu jira. Angaafa ka'isiidhaa ol kaastee ana gabbuustu anatti dhaga'ama. Carraa kanaanis hedduu sin jaallanna. Hiikkadhaa jedhamneerra Shaggooyyee hammam jaallatta? Ellee dhaadhichisaa Shaggooyyee weellisaa inaadaa teenya miidheessee mul'isaa seenaa teenya. Yeroo kami kan muuziqaa dhuunfaa kee jalqabaaf baaste kan yaadattu? Abbaa manaa san fakkaatu osoo qabdu ibsatti neeruma jettee akkana nuti qeessitaan salphisteedha. Bunni Jimmaa, Abbaan Jifaar, magaalaan Jimmaa wanni tokkollee ni nafne. Istiidiyootti koo sagalee nu jalaa qaban naan jaan kuni poostara kiyya sa'aatii 24 gara galanii laata. Otoo aartiidhaan deemaa jirtu gara poolisiitti dhuftee jechuudha. Gimmaasha darzanaatiin geegu. Gimmaashii darzanaa jaaga geessanii jaa? Rubii isaati irra jiru. Jirtu! Jirra! Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya torban torbaniin akkuma duraan isiniif ibsine keessummoota finnee gama keessanitti dhiyeessinu keessa artistoonni keenya kabajamoon isaan tokko. Maarree guyyaa har'aa artistii baay'ee jaallatamtu akkasumas kabajamtu akkasumas beekamtuu fi wallee ishee hedduudhaan kan beektan artistii jabduu tokkoon qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Sagantaan kun akka kanatti bareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf immoo gaheen ispoonsara keenya daran olaanaadha. Ispoonsarri keenya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom hedduu isaan galateeffanna. Maarree gama YouTube'itiin sagantaa keenya warri nu hordofaa jirtan YouTube'i keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra. Guyyaa har'aas maarree artistii baay'ee jaalatamtuu beekamtuu fi wallee ishee hedduudhaan immoo isin jaalattan tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Artistiin guyyaa har'aatiif isiniif affeere wallistuu baay'ee jaalatamtuu akkasumas gargaartuu inspektara Nasraa Yusuf studio keenyatti argamtee jirti. Nasraa Yusuf baga nagaan dhufte. Akkam baga nagaan dhufte. Akkam jirta Nasraa keenya? Jirta? Jabduudha? Akkam? Welcome. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Ayye. Noori Maashoo Jimmaa. Maashoo Jimmaa balaa buuste. Maashoo Jimmaa balaa buuste. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Nasraa Yusuf baga nagaan dhufte. Cheers jennee galla sagantaa keenya. Akkana jennee buqqannee. Artistii baay'ee jaallatamtuu dhiyeenya kana immoo wallee ishee Maashoo Jimmaatiin addunyaa kana sossooste Nasraa Yusuf baga nagaan dhufte. Nasraan gulantaa biraattis qabdi daawwattoota keenya Nasraan wattaaddara poolisiidha. Gargaartuu inspektar jechuu dhageenye jirra. Gulantaa ishee malee waan waamnee fi tarii akkallee nutti mufanne akkasumas immoo yoo adabbiinis jiraate akka poolisaatti akka isheen nuun adabneef namanuma nu dhiifama gaafan. Wanti balleessan hin jiru akkasuma gargaaraa inspektaraati. Gara artiidhaan cinatti nagaa uummata keenya nagaa lafa teenya eegganna gama kaaniin Aadaa Oromoo. Shugguxii qabdi gama kaaniin maayikii. Egaa Nasraan poolisiidha, artistiidha. Poolisummaa moo artistummaatu dursee eegale Nasra? Ani gara uummatatti kana fide artiidha. Garuu artitti dhufuudhaaf poolisummaa kiyya baay'een jaaladha baay'een itti boonaasi. Jalqaba obsaa fi waan tokko akka wanti sun ta'u abdii kanamatti horu militariidha. Militariidha yeroon sin jiru miseensi poolisiidha makiinaa gaarii naaku
sa'aatii 24 aduu keessas qorra keessas rooba keessas dhaabbateet nagaa lafa isaatii fi nama isaa eega appartaamaa gaariin hawwu lubbuu takkittii qabu tana dabarsee saba isaatii kan garuu uummanni akkasitti ilaalu malee kanaafuu ummata Oromoo kanaafi lafa Oromoo tana caalaa wanni jaalannu jiru waan ta'eef anis immoo miseensa san keessaa takka waan ta'eef hirmaattuu miira isaanii sanii waan ta'eef poolisummaa baay'een jaaladha. Poolisota keenyaaf. Hiikkadha. Okay, akkas yogguu jedhanii. Yoo gonfaa asirraa qabaatte jechuun militarii guutuu uffattee keeppiidhaa hojii yoo qabaatte salaamtaan kanaatitu kennama. Akkas. Jedhu akkana harka deebisan. Kanaafi inni hiikkadha jedhanii. Harka deebistu yoo inni ati salaamtaa kennituuf suni si hiikkachiise qofa malee osoo inni si hiikkachiisin hiikkachuu hin dandeessu. Ati amma hidhattee jirta. Gogdee hafuu dandeessa jechuudha. Kadhu siin ja'a si hiikkachiisa yoo gonfaan qabaanne immoo asitti hidhatta. Akkasi. Kuni seera poolisiiti. Disipiliinii poolisii an addunyaa kanarra kanaan duras I think meeriidhaa wajjin yeroo haasofnu kana dubbadheera. Disipiliiniin addunyaa kanarraa jaalladhu disipiliinii waraanaa disipiliinii poolisiiti. Sababni isaa poolisiin disipiliinii addaa qaba. Uffanni isaa akkaataan itti deemu, akkaataan itti uffata hidhatu, akkaataan itti uffata isaa qulqulleeffatu, akkaataan itti uffata isaa sirriitti akka tokkoffamee qophaa'ee itti uffatee deemu adda. Militarii ta'uun wanni inni addaa kan biraa si barsiise kan uummanni hin beekne har'a kan nutti himtu jira. Wanni addaa militarii na barsiise amma fakkeenya gamtaadhaan yoo bakka tokko jiraattu taate nagaa tokkoon nama hin gaafattu. Amma fakkeenya namoonni baay'een hawaasni baay'ee yoo akkasitti bakka tokkotti walitti qabamee jiraate namoota baay'ee san guutuu nagaa kan keetti himatuudhaaf seentarii nama sanii dhaabbattee kana gootaaf. Hunduma isaanuu nagaan kan kee ni gahaafi inni biraa immoo militariin akkam bultee waliin hin jiru. Jirtuu namni jirtuu hacee keenyarraa dhageenyee miti haceen hayyuudha. Nageenyi poolisii inni jalqaba jirtuu ja'a. Sagaleen miseensa kana namoonni kun gammachuu qabaachuu fi qabaachuu dhabu jirraa jee humna qabaate gammachuu qaban. Jirraa sun yoo laaffatu jirtuu gaafa jirraa yoo jedhee iccitii wayii kan beekamne nageenyi wayii akka boora'e. Waan ta'e seenirra jechuudha mana sana keessa. Amma mana namaa tokko akkam bultan jettee yeroo seentu yoo namni nagaa bulte siin jee. Yoo sirkatti lallaaffate fuularratti gurraachomsa jettee daftee miirri kan keessuun bakka jalqabaa isaan hin ga'u. Akkas. Iccitii guddaan militarii keessattis jirtuu jecha jiru kanarratti deebiin asii deebi'u saniititu iccitii guddaadha. Kana jirra yoo jettee nageenyi jira jechuudha. Miseensi kuni nagaa qabaa haala irratti jiruttis gammachuu qabaa jetta. Yommuu jirraan sun kalaaffatu taate waan godhaa jiru kanatti gammachuun qabu hanqinni tokko nama isa tot godhu kana jaj godhu kana bira akka jiru ni beeka hoogganaan sanii jechuudha akkasi. Jirtuu jirra argitanii deebi'eera jechuudha. Miseensi keenya har'aa gaafatamtuun keenya Nasraayisuuf gammachuu qabdi jechuudha gammadaa shoorraa. Akkas. Egaa Nasraanii artistiidha akkuma jenne immoo poolisiidha. Artistummaa erga eegalte miseensa poolisii gara kanatti gaafa dhufte artistummaa kiyya na dhabsiisuu danda'a poolisummaan kun jettee yaaddeeti moo lakki baandii poolisiitti kottu jedhanii si yaamaniiti akkam? Koomishiniin poolisii Oromiyaa carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Koomishiniin poolisii Oromiyaa muuziqeessitoota noota dubbisanii hojjetan daandii irratti maarshi baandii poolisii Oromiyaa muuziqeenyaa waaltaa addunyaa qaba. Baandii gaachana poolisii Oromiyaaf keessaa qaba. Atileetota akka Taamiraat Tolaa akka wannidhaa kana atileetota addunyaa irratti maqaa uummata keenyaa waamsisan qaba. Nagaa uummata isaa eeguudhaan cinatti aadaas duudhaas alaabaa biyya isaa addunyaa irratti ol kaasuufiidhaas wanni inni hojjetu immoo istaandaardii addunyaatiin akka taatu fakkeenyaaf maarshi baandiin noota waaltawaa
international music of notes dubbisiisan gara nutilleen hojii keenya gaafa hojjennu beeneet hojjenna. Beekumsa irratti hundooftanii rukuttaa muuziqaa kiyyaa hangam takka waan hojjedhu kana keessa ciminni akka jiru dadhabbin akka jiru osoo ogeessa tokko natti nimni amma lakkaan ta'e of dubbisaatiin hojjedhaa jechuudha. Nagaa lafa teenyaatii fi nama keenyaa eeguudhaan cinatti dhaabbilee ciccimoo sadeen kan of keessaa qabaa jechuudha. Na carraa kanaan immoo galateeffachuun barbaada. Kuni hubannoo guddaadha. Koomishinii poolisii Oromiyaatiin carraa kanaa fi nutis guddaa galateeffanna. Akka sagantaa keenyatti miseensota hedduutu nu daawwata, miseensota hedduutu nu jaallata bakka deemnu hundumatti. Carraa kanaan anis hedduu sin jaallanna. Hiikkadhaa jedhamneerra. Egaa gara poolisiitti otoo aartiidhaan deemaa jirtu gara poolisiitti dhufte jechuudha. Ani abbaa kiyya jalatti guddadhe siinjee waa'ee aartii kanaaf fedhiin qaba malee hagas tokko keessan turre sagantaa daddaraaroo Oromiyaa jan tokkootitu jalqabee miti. Gaafa san barattuu seeraati. Rift Valley barattuu seeraatiin turre magaalaa Cirootti achumatti daddaraaroon Oromiyaadhaa kuni godinaalee Harargee lixaatii fi ba'aa wal jila aadaa kaja'u tokko wal dorgomsiisanii dorgommii san mana barumsarraa dhufeen hin dorgome akka carraa ta'e weelluudhaan hin dorgome tokkoffaa baate naan jaani. Waaw! Maatiin keenya tokkoffaa baateetti Nasraan akkas. Maatiin keenya gara keenyaa kanatti amantaan baay'ee namni amantaa akka malee kabaja. Jajjaba. Keessumattuu ani immoo gara haadhaatiinis gara abbaatiinis maatiin keenya ulamaa'oota. Ulamaa'oota xiqqashoo waan aan godhu kana fedhaan qaban hin deeggaranii kanarraa hafee xiqqashoo dhibbaan irratti godhee jira. Achumaan immoo akka carraa ta'e koomishiniin poolisii Oromiyaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa dhagaa buuraa kaayyachuudhaa fi magaalaa sanirra dhufe. Baandiin Odaa Bultumtuun wallistoota dhalaadhaan qabanii miciyyoo daddaraaroo irratti injifatte san dhuftee haa sirbitu janiiti na yaaman. Carraan banamte jechuudha. Daandiin banamuu jirtu. Achumaan dhaqee baandii Odaa Bultum ji'a torba isaanii hojjedhe. Carraa kanaan galateeffachuu barbaada. Maaliif ka'umsi kiyya namni ka'umsa ofiin beekne ga'umsa ofiin beeku waan ta'eef. Odaa Bultum. Ka'umsa naa ta'anii jiran. Maal walliftee gaafa san? Wayyaa hiriyoo sirba ummaa teenya rabbi ramataa godhaal mastaafarraadha. Wayyaan hiriyoo ni olla gandaa guyyaan eegganee hawwine guddaa har'aanu taakkaanu wajjin gammanna sirba kanaan sirbee. Achumaan ministeerri deetaa ministeera magaalaa Bakar Shaalee yeroo sanii koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa turanii koomishinara Abbabaa Laggasaatis hoggansa yeroo san bakka san jiru ammallee koomishinara Abbabaa Laggasaa nu bira jira. Achi dhufanii dhagaa buuraa kana kaa'uudhaaf achitti na arkan. Baandiin gaachana poolisii Oromiyaa tun leenjii waggaa tokko leenjii aartiidhaa fudhatanii leenjii poolisummaatiif fudhatanii hojiirratti bobba'anii hojiirra jiran. Akka carraa ta'anii asittis dubartiin Harargeedhaan jirtu. Dubartii Harargeedhaan qabnu nu barbaachisti janii achumaan obboleessa kiyya narra guddaatii wajjin ni fudhanna janiin. Wayiitu mana baateen beeytu maal jeen inni silkii fudhatanii deemanii gaafatti aanutti mee dhuftee alaaltee deebituu jan. Akkasumatti carraa saniin asiin gara gaachanatti dhufee jechuudha. Kanaaf carraani guyyaa tokko sirbitee hadeebitu jedhame hanga dhumatti sirbitu waan jedhame. Hanga dhumatti waa sirbitu. Gaafa sana waan sirriitti perform gootee sitti fakkaata waan baay'ee isaan gammachiifte. Waaw mucaa kana gochuu qabda akka murteessa. Haga ammaa kana muuxannoolleen hin jirtu fedhiidhaan qaba siin jeetiin jira. Waan tokko immoo gaafa hawwii waan saniitiif fedhii waan sanii qabdu wanti si keessa jiru sun akka bee namni si arku barbaadda. Si cinqaa jechuudha. Mashaqqaa nama godhaa. Achirratti baanaan numan sirbi akka gaariitti sirbi na fakkaate. Egaa poolisiitti makamtaa poolisii taataa gaafa siin jedhan. Moo akkasiin isaanis abshaala poolisii taatanaan hin jenne. Baandii ajaa'ibaa dhaabnee jirra. Baandii isaan dhuftee ilaalteeti. Yoo sitti tole baandii isaan hojjettanaan jaan. Achumaan inni bakka na waamanii ni ilaalee
waggaan laalummoo jalqaba as dhufuudhaaf baay'ee fedhii qaba. Achitti osumaan achitti jiraadhallee maatiidhaaf jecha aartii hojjechuu hin danda'u gaa. Nuti maatii warra guddaati. Maatiin kee ciroo jiraatu jechuudha. Ati mucaa cirooti? Akkooti biratti cirootti guddadhe malee nuti gammachiisee siin jee. Aanaa gammachiisa. Gammachiisarrallee xiqqeeshoo gabbo bakka hulaa qunnee jaamtu. Gara baadiyyaati jedhutu ijoollee baadiyyaati. Maatiin Harargee lixaati jechuudha. Maatiin ummaatiyyaatu maatii guddaadha. Baadiyyarraayis ooyiruu bunaa fi jimaatii fi muuzaatiitu jira. Magaalaa irratti mormoo maatii guddaa akka magaalaa ciroo dhayite ganda ishee amma xeree jennaan namni lafti hin beekne hin jiru. Akkasii achi osoo hin taa'e sirbi wayina dhiisaniire. Sittin dhiisan. Anamma bakka tana waan akkanaatu jira gisee jammirqaan. Achi deemuudhaan fedhaa qaadni dhufee jechuudha. Aggaan dhufu. Namni mana kana gaachanatti dabalamuudhaaf dirqama leenjii loltummaa fudhachuun. Poolisii taate? Poolisii ta'uun dirqama. Amma dubbii cimtuun dhufte mana leenjii eessatti na ergan isumaa xollaayitti na ergan. Xollaayii jechuun mana leenjii mooraa leenjii loltuu biyyoolessaati. Makalaakiyaa irraa kaasee federaalaa kaasee poolisii magaalaa Finfinnee kaasee Dirredhawaa kaasee Hararii Dabuub hundumtuu. Achitti leenjii. Addaawun beeytu ka addaan beeytu asxaa keenyaan. Inni Tigraay dhufes Amaaraa dhufes asxaa isaati godhata gaa. Dirqama tuuttaa irratti leenjisaniin nuti asxaa keenya qabannee deemna. Oromiyaa maal jee namni Oromiyaa federaala Dabuub jee wallahi akkasitti leenjinee akkuma taane taane. Yogguu achi deemte yogguu ispoortii hojjedhaa puushaappii maarree leenjiin loltummaa leenjii jabaadha. Leenjii namni hunduu baqatu. Yogguu achi dhaqxee ispoortii kanallee egaa bebbeettu daa'imummaa seente rifanne waan kana nan danda'a dhiisee hongalee ani silaa walleen dhufe maal na galche waan kana. Haaraa natti ta'e achi tuuttaa nuu kannanii. Akkuma siin jee waan addaati tola mudate. Nuti khabarra shiitiidha. Hoggaa achi deemee guyyaa sadaffaadha. Tuuttaadhaa fi kaskisii guddoota nanaa kennan. Mataa kiyyaan murama malee. Kanan kee wata. Tuuttaa kaayyadhee akkamitti ilmoon musliimaa tuuttaa kaattee deemti. Tuuttaa kaaddeen deemu borsa shantaa keenyaa kennaa fudhadheetiin galaa jedheen balaa buuse. Rabshaa goote. Abadan inuman deemtu naan jaanii guyyaa 15 fiigichaas ispoortii ijoollee godhansanis nan goosisne isaanuu nan goosisne bakka tuni haa ta'e sanirraan qalloo tana hin jiru amma ijoollee horeetiin akkanatti furdadde malee qalloo tana qilleensa fuudheen naan deema sanirraan lafti bara haadhaa aduun akka malee oogwiti achi guyyaa 15 gadi hin baane sanbooda adeemsa keessa ijoollee obsa qaba. Gorsa qaba manni leenjii maal godhanii ijoollee natti ergan ijoollee biyya teenya irraa hojii dhufne tan waa ispoortiin achitti kana goonee bareedana ijoollummaan isin jirti hay gaafa qaanifamaa mee waan akkam gootan jeetin dhaqee gaafa itti deemtu immoo akka malee namatti tola waan tokko qofa leenjitu sa'aatii dura deemsa bu'uuraatitu jira salfii poolisummaadha jechuudha. Isa leenjitaa sa'aatii booddee tokaandoodha. Tokaandoo san immoo akka malee jaaladhaan. Akka malee jaaladhaa isa sanii jecha nafu. Nafu osuman jahu itti baree tooftaa loltummaa waan jamuutitu jira fakkaatanii dabruudhaatitu jira waan hedduuf keessaa qaba. Dhukaasuuf habarte sammuu. Iccitiidha. Dhukaasuun macarrashaa gaafa manaa haadhateetitti ni galta siin janii inni kun siif obboleessa janii sii laataan. Kanaaf ammatti dhukaasuu dandeessaa? Asin jiru malee silaa. Fiddeen dhufne miti har'a. Amana leenjisti akka carraa ta'ee leenjistoonni hiyyaa xollaayitti na leenjisa iyyoo kalaalan taate kokkop tokkaashiidhaan ture. Ana qofaa miti. Ijoollee Booranaa, Gujii, Baalee, Harargee rasaasa dhukaasuun namni isaan ga'u hin jiru. Akkuma mana leenjii biyya tanattu beekamtii qabu jarra kun. Akkuma mana leenjii biyyoolessattuu jechuudha. Makalaakiyaas haa ta'u, federaalaa ta'u, maal haa ta'u beekamtii qabu. Kokkop tokkaashiyoos jaanii tuuttaa dugda duubarratti barreeffame Harargee siin jaan namni achittu Harargee Gujii Booran Baalee si jaanii si yaaman akkasi. Egaa leenjii booddee dhuftee gara baandiitti makamte jechuudha. Agam waggaa meeqa dura kun kan eegalte? Baandii already amma waggaa 12 dura.
waggaa 12 waggaa dheeraa dura ajaa'iba kanaaf atamma aartii kana keessatti siinaroota warra jedhaman waggaa 12 keessatti siinaroota Nasraan egaa baay'inaanii baandii wajjiniin waan beekamtuuf muuziqaa dhuunfaa kee kanarratti baay'een xiyyeeffanne turte. Yeroo kami kan muuziqaa dhuunfaa kee jalqabaaf baaste kan yaadattu maal jetti muuziqaan keessa? Ani gara baandii akkuman dhufeen waggaa 4 loltummaa malee aartiin hojjanne. Waggaa 4 ergan wanni ta'e booda ijoollee siinaroota kiyyaatiitu jiranii waan tokko jiru wajjini qomatiin kiyyaas akkuma siin jee gabaabaa kana qallinni kiyyaas abrii biraati booton sirba maal sirbitinaan janiin irraanfatanii faadhaan sambooda immoo akkuma rabbii ta'e garanatti as deebi'ee weelluu jalqabe weelluun kiyya inni jalqaba kamataa kiyyaa inni jalqaba yaa jaranaa wallaalee malakoodha. Mee sagaleedhaan immoo uummanni si yoo dhaga'e atis immoo yaadatta wallee kee jalqabaati waan ta'e. Yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeesse deemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon na aaraa yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeesse deemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon na aaraa. Wallee baay'ee beekamaadha namni baay'een ni beeka wallee kana. Walluma tokkoon immoo sirriitti beekamte uummata keessa seette sun experience itti baandii irraa qabdu waan si gargaare sitti fakkaata? Weellichi kenni akkuma jalqaba irratti sitti dubbadde akkan jalqaba miira Harargeedhaatti dhufe saniini kallattiin gara aartii kanatti dhufne waggaa 4 rakkoo ture rakkuma mataa kiyyaa wajjin wal qabate waan ture wajjini hin weellisne. Carraa kanaan Commander Yoonaas Alamaayyoo galateeffachuun barbaada. Neleliidhaan hojjedhe. Nelelii kana istiidiyoo galee gaafan Xilaawun Tolaa biratti hojjedhu. Weelluun kunillee hin ta'u isilleen weelluudhaan taatu jedhame. Sambooda waggaa 4 lafa taa'eetiin Commander Yoonaas Alamaayyoodhaa dhuguma Harargeen xiqqeeffattuudha. An Harargee siin barreessuuti jimman si barreessaati warra akkasiin jee kana dur deebii ka ta'uuf yoo sirba kana hojjatte akka hojjetuu dandeessutti agarsiiste malee ani Harargee akka kanaan hin beeku akkanatti taa'uun kee kun sirriin atin taa'u weellee kana sirbuu qabda jeeti sirba jimmaa kana naa barreesse. Kanaaf sirba jimmaarraa eegalte jechuudha. Kanaaf jimmaarraa eegale. Amma immoo deebitee lammata immoo itti deebite ammas jimmatti. Maashoo jimmaa immoo wallee kee dhiyeenya kana bahee ammallee jimmatti deebite. Amma maaltu akkanatti jimma si jaallachiisa? Akkana alaal. Dubbii jabduudha. Yaa jaranaan kuni yaa dararra haadha. Anamma weelluu tana booda gara jireenyaa goreetiniin haaluma jireenyaa xiqqashoo aartii Oromoo tanaas ni beekta dinqeef keessaa qabdi. Kanaa wajjin lafarra gangalataa arra yaa dararraa san deebi'ee xumuree walirra narraa dhufte malee dubbiitu akkan taane na jalaa ta'e malee an Finfinneedhaan deemaan jimmaan qaqqabuu fi sabboonticha harkee haaraa galfachuu fi guyyaa aduu kootii halkan daawwitii koo hiccitiin jireenyaa sumaa bustaanii koo warra shanan gibee harka fuudhee nasii maddaa karaa fagoon dhufe aadaan beekuu biyyaaf keessummaadhaa jaaladhee tan barbaachan dhufeera galmii guddaan galma abbaa Jifaari oolteen buliin koottutii na laali na jibbituu sanuma si'i wayyaa in shaggaa jimma yoomuu michuu kiyya jeetin xumure. Rarraadha. Beellamannee xaddabaane. Nan dhufa jettee mucaan kun na jaalatuu baatuusi an akka abadan harkaan baane yaada kiyyatti ibsadheetiin dhaabee amma maashoo kana yoo jalqaba irratti namni seeraan hin laalle malee neleeli gaafan jawsani jala bilbila sagalee waamichaa bilbilaatiitu jira. Achitti abadan harkaan baatu du'eetiin darba malee jeeni biraa deeme arrammoo deebi'eetiin dhufe. Itti deebite.
itti deebitin addee boontuu talabeen galee miciyyoo jeetini ijoollee geeleeti yaa addooyyeeti yaa qabadheetiin dhufe ijoollee dubartoota. Yeroo tana inni abbaa Jifaar taa'ee na bilbile eessa geesse jennaani magaalaa Jimmaa seenee jeetini magaalaa Jimmaa agarsiisa. Abbaa Jifaariin jira achumatti natti koottuudha. Kallattiidhaan abbaa Jifaaritti buune abbaa Jifaar hawwata turizimii godini Jimmaa qabdu keessaayi waan jiru hunda erga nu daawwachiise booda waan magaalittiin qabdus harri boordeetis jira. Ya wallee kee kanarratti muuziqaan isaas akkatti ijaarame wanni Jimmaa bareedinni Jimmaa bakki hawwata turizimii Jimmaa bunni Jimmaa abbaan Jifaar magaalaan Jimmaa wanni tokkollee hin hafne bareedina Jimmaa sirriitti wallee agarsiisee natti fakkaata. Dhugaa. Haalli daayirektiitis carraa kanaan burriyyee guddaa galatoomi ulfaadhaati nama jabaadha. Burug Girmaa nama jabaadha. Nama waa hedduu namni irraa baratuu danda'u waan ta'eef daayirektara cimaadha. Keessumattuu dargaggoonni keenya akkasitti kutannoo fi murannoo qabaachuu qabnu. Sabni keenya bal'aa lafti teenya bal'aa jennee afaaniin qofa hafuura afuufuu osoo hin taane qabatamaan waan saba isaatii ta'uu fi waan dhaloonni borullee irraa baratee akka isatti xiqqeeffatu hojjechuun dirqama nutti ta'a carraa kanaan burre guddaanaa galatoomi. Galatoomi Burug Girmaa masqalu. Asii gaafa deemnu akkasitti magaalaatti agarsiisee abbaa Jifaar deemne waan hunda erga magaalaa gara boordee dabalatee nutti daawwachiisee booda baadiyyaa Jimmaa keessa na fudhate. Lafti tunilleen achirra haala tolchee ishee uume uumamaan badhaase uumaa lafa Jimmaa uumamti nuun araajee jira. Wanti lafti sun amma yeroon amma jiru tun bona garuu ganna ajaa'ibaa fakkaata. Baadiyyaa san guutuu keessa deemnee saqqaa ficaa saqqaa wanni baala shaayii iddoo muuzaa misooma muuzii misooma shaayii isa hunda kana daawwanneeti yaada waggaa 10 rarree hafe san arra xumuradhe. Dubbiin immoo garagaltee taate dubartoonni Harargee guutuun Jimmaaf sirbannuun janii carraa kanaani. Bara kana Saaliyaa Saamitis wallee Jimmaa bareeda baaftee jirti. Adam Muhammad wallee bareeda baasee jira. Ya walleewwan Jimmaa bara kana baanii hedduun isaanii babbareeda waan ta'eef. Sirri. Isa kana qofa osoo hin ta'in akkasuma immoo ustaazonni keenya nu komatanii jiranii carraa kanaan uummata muslimaa addunyaarra jiru hunda dhiifama gaafachuun fadha. Maaliifi dhuguma yeroo amma irra dhaabbadhee ilaalu nuti sadeenuu ijoollee muslimaati. Nuti sadeenuu akkuma ramadaanni baheeni wallutti gabbaane seensa ramadaanaatii fi bahumsa ramadaanaa tooyibaatu jira. Badii waggaa ji'a 11 hojjatte kana ka itti firraa fageessitu jechuudha. Sa'aatii itti kadhatanirra ture akka carraa ta'e moonurraa walirra taatee xiqqashoo girrillee uumnee turre. Carraa kanaan dhiifaman jechuun ni barbaada ummataanis. Yeroo malletti wallee kana ba'uu isaatiin jechuudha. Egaa Jimmatti gurbaan ati sirbiteef sunoo dhuguma jiraayi waa maleetti deebitee dhadheen sirbinee jedhu akkami dhugaadha wanti kun? Seenaa dhugaati? Yaada ummataati. Artistiin tokko miira ummataa hojjeta. Akka carraa ta'e immoo abbaan manaa kiyyaa nama Gujiiti. Abbaan manaa kee Gujii? Nama Gujiiti. Waa'uma jalqaba asii jalqabaa suni garas ta'e yaadni rarree hafeefin deebi'ee immoo yaada xumuraatiin dhufe malee abbaa manaa kiyyaa nama Gujiiti. Innoo maal hojjeta? Innis nama aartii akka ta'e quban qaba. Maali hojiinsaa uummanni na beeku gaachuu? Carraa kanan wal barsiisi. Maatii kee hojiinis yoo wal barree? Sirriidha. Abbaa manaa kiyyaa baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessa wajjin hojjenna. Achuma wajjin hojjenna. Achuma wajjin hojjenna. Taphataa meeshaa kiboordiiti. Amma daddaraaroo yeroo ammaa tana yeroo laalte daddaraaroo isaaniititu jalqabe. Ammallee isaanumaatiitu itti jira. Artistoota baay'ee akka asaantii aschoo kan afaan nama nu uuman keessaa eega. Jalqaba barnoota bu'uuraa kennanii fi sanbooda immoo sagalee shaakalsiisanii sanbooda gara waraabbitti dhufanii ijoollee qaqqaxalee ijoollee baay'ee nama baasaa jiru. Eenyu jennaanis? Laggasaa Boruu. Laggasaa Boruu. Indegana taphataa maarshii baandii keessatti islaayidii taphata nootaa barreessa.
akkasi innis artistii jabaa jechuudha. artistii jabaa Ijoollee horattanii Nasraan? ijoollee horanne Meeqa horattan? lafa guunne amma gimmaasha darzanaatiin geegge Gimmaashi darzanaa jaaga geessanii jaa? rubii isaatirra jira Sadii? Ijoolleen kee eenyu maqaan isaanii? aanneerraan laggasaa siin marsan naa taate Waaw. Waaqni siifa guddisu ijoollee kee egaa Nasraan gama hundaanuu milkii adda addaa keessa jirta. Alhamdulillah. Gama muuziqaatiin milkii guddaa keessa jirta. Gama gaa'elaatiinis kunoo abbaa haadha ijoollee sadiiti. Jaarsi keessi kunoo akkuma tuu jette nama wallee Oromoo keessatti gumaacha mataasaa bahachaa jiru. Laggasaa Boruu carraa kanaan atilleen galatoomi hojii kee irratti waan si deeggaruu qaba. baay'ee even walluun tokko bilchaatee gurra ummataattillee kan tolu qophaa'ina asitti goonu isa jalqaba isa walaloo fi yadaloo irraa ka'a. Walaloo fi yadaloo qofa osoo hin taane jechoonni kamiititu kanatti aana kamiitu kanatti aanaadhaan raakaasee samsoordinaa godha in gulaala. Erga gulaalee booda tartiiba qabsiisa. Erga tartiiba qabsiisee booda deebinee kiboordiidhaan manatti akka gaarii sagalee itti qaradha. San boodan istiidiyoo geessa. Istiidiyoo Bilchaataa masaa fuutee istuudiyoo geessite jechuudha. Erga istiidiyoo dhaqe sagalee qofaan gala waan jiru hunda aabbuudhaa wajjin istiidiyootti sukkuumanii fixanii. Duuka bu'ee namni sii fixu isa. Parsantii 85 harka isaatu keessaa qaba. Namni tokko ana dudda duuba ogeessa baay'ee dhaatetu jira baay'isawwee. Namni gaafa dhaabbannee sirbinu nu warra fuula dura jiru kana qofa laala malee hojii weelluu keessa barreessaa walaloo fi yadaloo irraa kaasee walaloo fi yadaloo tana samsoordi godhee ordarii qabsiisuu irraa kaasee qindeessaa muuziqaa irraa kaasee daayirektara irraa kaasee shubbisa irraa kaasee waan baay'eedhaaf nu dudda duuba jira. Carraa kanaan warreen nu dudda duuba jiran hunduma isaaniitu galateeffachuun barbaada galatoomaan jaan. Egaa walleen Oromoo akkuma atuu jette waan hedduu keessa darbeetis as gahe ati immoo wallee aadaas baay'ee jaallatta. Ati muciyyoo Harargeeti shagoyyoo hammam jaallatta? Ani shagoyyoo waan hin jaalladhu. Wallee Oromoo keessa shagoyyoo akka malee waan hin jaalladhu. Shagoyyaan immoo jaalachuu bira kutee jaarii shaggoyyeetiin qaba. Okay. Gaafuma ritimi shaggoyyee dhaga'u. Sossoo jalqabde. Wanta na urgufu wayiitu jira. Jaalachuu bira kutee jaarii shaggoyyeetiin qaba. Shaggoyyee gar malee hin jaaladhu. Mee wallee shaggoyyee atis wallisteetta kanaan dura. Mee nu yaadachiisiiti wallee shaggoyyee biroo jaallattus immoo booda walitti taasifna. Amma namoonni jimma tokko Harargee tokko jimma tokko Harargee tokko jechaa deemaa jirta naan jani akkasii miti Oromiyaalee guutuu tuquu fedhiin qabaa naan tuqaasi akka carraa ta'e walirra ta'e malee haa ta'u malee naalamalloon kun akkan itti dadhabeen naan laalamne maaliif akka ta'es naan galle an waan hin fedhuuf inni guddoon jalqabaan waan tokko an hojii tiyya keessaa waan hojjedhu kana jalqabaan irraa gammaduu qaba. Kanaafuu irraa gammadeetiin jira waan ta'eef naalamalloo marimee naalamalloo shaggaa franqalloo yaa bareedaa marimee yaa bareedaa goota afranqalloo askoomee bada jaalalloo. Naalamalloo marimee naalamalloo shaggaa franqalloo yaa bareedaa goota afranqalloo askoomee bada jaalalloo. Akkasii jee baay'ee jaalalloo shaggaa afranqalloo yaa bareedaa goota afranqalloo askoomee bada jaalalloo. So maalifan kanarra si buuse ati Isqiyaas Mazammir wajjin wallisaan baay'ee jaaladhu. Isqiyaas Mazammir sagaleensaa especially shagoyyee yogguu wallisummoo hedduu kiilolee isa wajjin illee wallee biraa qabdu. Mee san illee nu yaadachiisi mee carraa kana. Ani illee akka Isqiyaasii ta'uu hin danda'u sagaleen kiyya. Erga jalqabneefuu gaa walumaan fiixa baasna malee hin dhiisne. Hele daadhichiisaa shagoyyee weellisaa inaadaa teenya
amiidheessee mul'isaa seenaa teenya way. Elleedhaa dhiichisaa shaggooyyee weellisaa naadaa teenya amiidheessee mul'isaa seenaa teenya way. Goota bakar waaree way odaa bultuu misirna keenya atokkumaadhaan bullaa isaamni keenya way. Elleedhaa dhiichisaa shaggooyyee weellisaa naadaa teenya amiidheessee mul'isaa seenaa teenya way. Isqiyaas Muzammir immoo weellisaan baay'ee dinqisiifadhuu fi baay'ee kabajaa guddaa qabuuf keessaa mucaa cimaadha. Weellistoota hedduudhaaf Nasraan duubarraan kwaayirii yookiin duubarraan warri akkas kun jalaa qabu qofas akkasittiin ba'an qofatu hin ta'in sagalee kiiloolee hedduu babbareedaa sin dhageessan kan Nasraatii naan jedhan dhugaadha. Eenyufaa jalaa qabdeetta wallee maalfaa jedha? Weelluun hedduudha. Immoo Boorana. Yosan Geetaawun. Okay, Yosan illee. Adeeroo Qamar. Wow. Raajuu Mahammad. Alimaa Mogiraa. Wow. Jiituu Daanyee. Kan yaadadhu ka fuula dura kiyya jiru. Isqiyaas Muzammir. Dasiyyee. Dasaleen Beekamaa. Ijoollee baay'eedha. Keekiyyaa badhaadhaa lakkaa'een fixuga. Lakkaa'een fixu. Dandeettiin kee addaa jechuudha. Weellistoota hedduudhaaf iyyuu bu'uura sagalee isaanii kiiloolee bareedaa taatee duubaan hojjechaa jirti. Akkuma amma jette immoo Adeeroo Qamar. Adeeroo Qamar. Father of Shaggooyyee. Father of Shaggooyyee. Shaggooyyeensa addumaa akkuma dammaati akkuma aannaniiti. Father of Shaggooyyee kana jala Adeeroo Qamar Yusuf jala. Jalaa qabdee wallisuu keetiif gammachuu akkamitti dhaga'ama? Dhugaa daangaa hin qabu. Waan jee ibsus hin qabu. Bakka osumaan kana booda aartii keessallee gara wannitti shifti godhadhellee. Homaa rakkoon hin jiru. Gammachuu guddoo waan bakka inni geessan waan hin geenatti fakkaata. Egaa innis nama shaggooyyeedhaan baay'ee beekamu walleen akka kee bareedaan kun immoo gaafa itti dabalamu. Albamii isaa haaraa kana irratti kan hirmatte qabda? Albama guutuu sadu bakkam akkaan si ta'u feeta lookootu akkam boontuutu akkam sadu bakkam akkaan si ta'u feeta. Isa keessan jira. Awwaaraatu bubbise hojiitu jawutu jira amma hojiilee haaraa asirratti dubbatuu hin dandeenyu. Awwaaraatu bubbise shaggariitti awwaaraatu bubbise lakkiinaan daddarbini keenya warri taaree na guddise. Sagaleetii. Kan Adeeroo Qamar keessa. Adeeroo Qamar keessa. Walleewwan isaa durii. Meetoo yaa meetoo. Oh, meetoo yaa meetoo jalatti. Meetoo yaa meetoo sagalee tiyyaa fi seenaa warqoo jaamti. Margituunis jirti. Sadi taanee hojjannaa. Isaan kana jala sagalee qabnu. Amma waan albama keessaa kana ganaa waan uummataati. Ejjetiidha ta'a. Waa hedduudhaatitu jira. Walleewwan Qamar durii keessa shaggooyyee keessa kana hedduu irra jaalattuu fi tokko kan irra nuu buustu. An hundaa waan an jaaladhu. Geesheen dallaalini beeytee wallaalini ijaala qam goote teesseenaan laalini Lakam jetta jarjarta moosuuta karaa deemaan hundi sumaana gaafaat heerumta mooteessa walleenni heerumta Param para pa pam 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 param para pa pam pam param para pa pam pam param para param para pam pam param para. Ega Adeeroo Qamar hedduu waan si jaalannu fi walleen kee wallee ati walliftu qofatu hin ta'ini meeshaa muuziqaa jala dhaamtu hunda akka kanatti beennaa jechuudha. Akka inni nuu beeku. Akka nuu beeka Adeeroo. Eenyuun dinqisiifatta garuu ati wallistoota Oromoo keessa namatti dinqisiifattu?
Ani hunduma isaanii nan jaaladhaan dinqisiifadha. Harki kunoo wal caala jennee miti ree. Akkas. Adeeroo qamarii fi hacaaluu naman jijjiiruun hin qabu. Wow. Okay. Baay'een jaalladha. Anuma hordoftaa jechuudha. Akkuma kiyya. Akkuma kiyya kanatti jechuudha. Kan biraan Nasraa Yusuufii fi Nasraa Gursumitti jira. Nasraa Gursum wallistuu kabiraa kan amma biyya Jarmanii jiraattu jira. Yogguu hedduu namni Nasraa Yusuufii fi Nasraa Gursum addaan hin beeku. Dhugaa. Akkam jetta uummataan maal jettee himta? Hanga maqaan kee ati wallistee Nasraa Gursum jedhamee barreeffamutti ga'eera. Mudannoo ajaa'ibaatiin qaba. Mudannoo ajaa'ibaa yeroo siin jiru Ramadaana bara dheengaddaa taatee tokkootiitu uumame. Taateen kunis Ustaaz Ibsaa nama nan beeka. Nama keenya. Ustaaz Ibsaa kana ustaazonni ulamaa'onni kun gara Harargeetti yaamaniiti. Harargeen ulamaa baay'ee jaalata. Achumatti yeroo Ramadaanaa kana walirra deemaniiti ajrii walirraa fudhatan. Ajrii jechuun siif waliif kadhatan. Waan Rabbi jaalatu qofa akka milkii sii kadhatan. Achi Ustaaz Ibsaan dhaynaanii mee shabaabni keenya namni Ustaaz Ibsatti heerumuu barbaaddanii taphaa miti ree namni ni taphata. Isaanis namoota hawaasa keessaa tokko waan ta'eef akkana jennaan Nasraa Gursum hin sodaattu leencaa gabbaatee anaati tutteeruma ana qofatti heerumuu qaba Ustaaz Ibsaan jetteetu. Baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti deddeebitee kaasaa turte. Ana akka carraa ta'e immoo amala kiyya keessaa uumama kiyyaan miidiyaa hawaasaa kan hagana hundaa miti. Hagana hundaa miti. Silkiin na biran bilbilamne hin jirtu. Akkuma beekamu Ramadaana kana halkan kadhataa bulteeti guyyaa dharafta. Hirriba na dhoorgan. Siboo maalumaatitu biyya tanatti irra uumame maalumaatitu ta'e inji. Ati siin galle wanni. Naan galle. Intala ni maraatte rabbi si haa xiqqeessu. Aboo ati rabbi si haa xiqqeessu. Abbaa manaa san fakkaatu osoo qabdu ibsatti neeruma jettee akkana nu xiqqeessu taanu salphistee. Nasraa Gursum hojii keenyaa dhula. Achi. Nirrifadhu osoo hin beekin dur. Mudhumaateetu na cite. Namaatiitu akkas jee maqaa kiyya na balleesse moo. Yaa rabbi kiyya Ramadaanaa maaluma uumte jee. Achi hunoo wanni tiktookii jammoon sun guutuun suma qofa haasawa naan jedhan. Aboo balaan buuteeti kan irra finimee waan tiktookii jansan baniin jeen abbaa manaa kiyyaa. Hoggaa laallu Nasraan ta Gursumi malee ta Yuusufii miti. Nasraan Gursum rabshaa gochuu jirti. Rabshaa akkasitti rabshaan buute analletti illee rabshaan buute achi addeebinee waa'ee galaana diimaadhaa kana adeeroo faadhaa wajji dhimma ariifachiisaa waan biyyaati waan ta'eef hojjanne anan adaamaadhaan jiraadha namni waan kana hojjate editaroonni as finfinnee tana editii godhanii editaraatiitu maqaa barreessaa mitiire maqaa barreessan gisee maqaa barreessanii sagalee tajalaa qabdee Nasraa Gursumii janii barreessan. Achuma akka carraa ta'e gisee hojichi gadhiifamu anaa fi adeeroon konsartii irreechaati wajji wal qabatee bakka tokko turre. Siboo Nasraa Gursum akka balaa buusti meetoo kanaa wajji maaluma meetoo kanarraa argatte akkana miciyyoon tun akkamitti kana na jaalattee na deeggartee je. Achi yeroo kanan dafee gabbuuseetiin macarrasha barreeffama macarrasharraa laale. Adeeroon akkas jennaan. Qoy adeeroon Nasraa Gursum tun aktiiviidha. Qoy wayin laalaa je. Gaafa laalu sagalee tajalaa qabde Nasraa Gursum. Adeeroo dogoggorri uumame kun dogoggoraas ta'u xiqqashaadhaas ta'u akkas jettanii barreessanii barjenne mee dhugaa jee intalati akkas godhani naan jee dogoggora xiqqashaadha. Isinis obboleeytumaticha. Rakkoon qabu garuu hawaasa biratti wanti tokko gaa uumamu addaan nu baafachuu qabdanii jechuun hin barbaada. Addaan baasaa jetta. Yoo kana immoo Facebook irratti baay'ee aktiivii miti garuu wallee ani baasee sheeriin gootanii maal jettee koomii wayii takka barreessite Nasraanii jechuudha ga'e. Dhugaa suma barreessite akkam waan isa. Wallee maali maashoo jimmaa kana sirriidhaa beeksisaan jirtanii jettee jedhanii dhugaadha wanni sun. Wanni keenya kuni akkam taate nuti dubartii gaafa jennu dubartii fi dachiin tun waan dadhabdeen qabdu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Haadha manaati
ogeettii biyyaati dubartiin. Sadeenuma kanaa ogateetti teenyarra jira. Haa xiqqaatu haa guddatu haa beeynu haa wallaallu gaafa waan xiqqoo tokko goone isin nuti isiniif ija bitaa ija mirgaati. Akka ilaalcha Nasraa Yusufittiin siin jaaga gammadaa keenya dhugaadhaan siin jaaga. Angaafa ka'isiidhaa ol kaastee ana gabbuustu anatti dhaga'ama. Sababni isaa anis akkasin godhu. Uumaman an qaburraa osoo abbaan fedhe waan fedhe ta'e Nasraa biratti abbaan fedhe sun qixxeedha. Ilaalcha kooti. Hojiin Jimmaa kuni Ramadaana dura ji'a lama waraabamee lafa taa'e. An odeeffannoo tokkos hin qabu miidiyaa hawaasaa kanas hin hordofu siin jeetiin jira. Ramadaana addee seenuudhaa deemu sirbi gadi hin dhiifamu. Tooyi barra jira namni. Yaa Rabbi karaa qaceelloo irratti nu deebisirra jira tasirbarra hin jiru waan ta'eef nawriidha. Waraabnee Ramadaana dura ji'a lama waraabnee dhufne. Gaafa waraabnee dhufnu erga Ramadaanni bahuudhaaf gara xumuraa kanarratti sirba Oromoo Jimmaa waan haarawaa jiraa jeetii buruk postii godhe suuraa Abbaa Jifaar keessatti kaan. Gaafa postiin kun mul'atu ijoolleen tun obboleeyyanuma kiyya. Namni mana tokko jaaru citaas waliin saamu. Nuti hundinuu kaayyoon keenya tokkicha. Waa'uma saba keenyaa kana ol kaasnaadha miti. Yeroo postii kana arkanii isaan na duuba deemanii hojjetanii jiranii daanuu. Eenyu isaan kunis obboleettii tiyya hangafa kiyya akkaan jaaladhuuf kabaju Saaliyaa Saameetii fi Aadam Ahmad. Ijoollee soddaadhaan kiyya. Waan warra Gujiiti. Gama tokkoonis. Yeroo waan kana arkanii edaa isaan deemanii hojjetan. Nuti hin beeknu. Poostara baasan. Yeroo kana burkeenna bira bilbile. Waan akkanaatitu jira. Iddoon ani itti laffe'etun isaan boodoo gadhiifame koppii na jalaa ta'a. Waan isaan irraa koppii godhee hojjedhe ta'a. Dursanaatitu deemee hojjete. Hojiin akkatti laffee kun na jalaa baduu deema nin baasaa viidiyoocha naan jedhe. Even soomanni illee be'ee ji'a tokko booddeedha jeetiin karoorfadhe namni miira Ramadaanaa kana keessaa bahu jedhe. Bakka ani isin abbaa manaa kiyyaati wajjin isin warri dhiiraa lama wal mari'adhaa jeetiin keessaa be'e. Sababni isaa gaafa naa lammalloo sanillee wanni akkanaa kun waan na mudatee jiruuf jechuudha. Namni nu koomata ijoollee muslimaati. Jennaan jarri lamaan murteessanii sirbicha baasan. Gaafa sirbichi bahu sa'aatii 24 poostarra kiyya qilleensarra ture. Namoonni akkaan jaaladhu gaafa dhimma narraa qaban bilbilanii istiidiyootti koo sagalee nu jalaa qaban naan jaan kuni poostara kiyya sa'aatii 24 gara galanii ilaalle. Even akka bahu ni beekanii qubana qabaadhallee jeetiin hin jira. Dhuguma Rabbi carraa kanaan uummanni Oromoo haa galatamu. Akka malee keenya hojii dhaabbate. Miirri namaa gara folloora baay'ee sanatti sheer ta'a. Poostara amma beekana sheer godhan. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu nuti hundinuu uummata keenyaaf jecha waan kana goona akka carraatee wanta kun walirra nurraa dhaabbate dhaabbadhaa jeetiin Adiiroo Kadir Martuu dabalatee jechuun warra waan san sheer godhe hunda bakka tokkotti istoorii tokkotti qabeetiin peejii tokko poosti godhe. Haqinaan jaan. Wanti garagaraa ni jiraa miti ree. Kara cabxee na yaatu jeetu maan itti dhiisee kun komiidhaa miti. Wal sirreessuudha. Nuti Oromoo fi Oromiyaa tana malee gara biraan qabnu. Yoo wanti nuti waliif qabnu ilaalchin ansiif qabu ijatee tana takka jibbitee wayi takka jaalatta. Ijoollee tanaaf anaa fi Aadamilleen akkasuma. Gaafa poostara jara kana lamaanii poosti godhanii anis obboleettuma isaaniitii miti. Wanni addaani jira. Maaliif addaan nu baasanidha. Nuti hundinuu tokkuma yoo nuti immoo akkanatti akkaataa oolmaa keenyaatiin addaan wal baasaa deemne nuti waa'ee tokkummaa uummata dura dhaabbannee sirbina. Yoo keessoo keenyatti tokkoon taane faallaa waan hojjennu kana ta'a dhaabbadhaa jechuu kiyya. Kanaaf yaadni kee akkasumatti ergaan kee akka ergaa jabaatti akka ergaa kee dhumaattis kana fudhannaa. Egaa Nasraa egaa as geenye fuulduratti Nasraa maal yaaddi? Albama yaaddi moo singilii Jimmaa yookiin Harargee biraatiin dhufti moo akkami laata? Amma Oromoon hundinuu nu komataa jira.
ati Oromoo ta'ee akkasitti mul'ate Jimmaa fi Harargee qofaa jechaa jiranii. Ani yoo naa danda'ame Rabbi na haa gargaaru. Wallaggaas seenaa mataa isaa qaba. Iluunis, Kamiseenis, Arsiinis, Baales hundumtuu kan keenya yoo fedha Rabbii taatee achiin nugee abbuu bira anaa fi abbuunis garri wayii uumna jenne Rabbi nu haa gargaaru. Waan haarawaatitu jira. Waan haaraa walitti deebina. Milkaa isin jenna. Dhugaa dubbachuudhaaf qophii baay'ee bashannansiisaa turtii baay'ee namatti tolu wallee hedduun walliftee dhugaa dubbachuuf haasaan kee akkaataa itti haasoftus baay'ee nama hawwata. Egaa artist Nasraa Yusuf gargaartuu inspektara Nasraa Yusuf qophii keenya gammadaa shoo irratti keessummaa taatee yeroo kee aarsaa gootee Adaamaarraa dhuftee stuudiyoo keenyatti argamteen waliin gaaffiif deebii waan taasifteef gabaabina yerootiif asitti dhaabuudhaaf dirqamna ulfaadhuu galatoomi jenna. Atilleen nama cimaadha. Wanti keenya akka chaalenjii qabu hundumaa ni beekna aarsaa nama kafalchisiisa. Akkasumatti nama keessa namaatiitu jira. Mana keessaas manaatu jira jette Oromoon. Dhugaa. Atis nama san keessaa tokko waan ta'eef chaalenjiin feetellee yoo si qunname bakka tanatti silaaluu barree jirra waan ta'eef namni bishaan qofaan dheebotu. Galaa walirraa harkachuu dheebota. Bakka tana akkas hin dhabne siin jechuu barbaada. Atis filannoo na godhattee waan an hojjedhe xiqqashaan sun guddoo si bira taate keessummaa godhattee asitti naaf yeroo keetiif guddaa galatoomi. Cheers jenna kuno. Cheersi isa obboleettii tiyya cimtuu tan osoo hin dinqisiifatin biran kun. Dhuguma dubartoonni keenya barsiisota yoo jenneeni ittiin xiqqaatu. An hojii kanaa hojii wal qabatee miira addaa tokko keessan jira. Guddaa naa galatoom. Jabaadhu ishee. Daayirektara keenya Antikoo Saayyaas ogeessa kanaa kanaatiitu barbaachisa. Baay'ee ogummaanii namni hundi ogeessan ta'u. Nama Rabbiin filateetitu ogeessa ta'a. Ogeessa gizee jedhan immoo ogeessa kanaa kana. Qoreessi akkasi waraante sirraa buqqisu. Akkasi nuti walii furmaata ta'uu qabna. Cheers irra deemna. Cheers. Akkas. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa fi hawwataa kan artist Nasraa Yusufii waliin kan guyyaa irraa taasifanne kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif waan nu jabeessaa jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha torban keessumaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenaa gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe like comment share gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna guyyaa har'aa immoo sagantaan kun akka kanatti isin biraan akka geenyuuf gaheen sponsora keenya Itiyoo Telekoom daran olaanaa ture akkasumas sagantaan kun immoo akkanatti tolee bareedee isin biraan immoo akka geenyuuf gaheen hojjettoota Risaa Miidiyaa daran olaanaa ture guyyaa har'aa sagantaa kana qajeelchuu fi direct gochuudhaan Antikoo Saayyaas kaameraa fi editingiidhaan ammoo Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa turani hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jecha torban hanga deebinee wal arginutti nagaatti.